dhumarratti jechuudha ramadaanati nama rakkate nama fudhannaa nyaachiste yookaan adabbii lammaffaa akka goote nyaachiste yookaan uummataan na nyaachisa jettanii nan garsiifte adabbii lammaffaadha. Adabbii sadaffaan ammoo guyyaa 10 laayivii seetu viidiyoo waraabdu. Deena shin an guyyaa sadii fi guyyaa 10 laayivii dhiisu manna fajjeessu naa wayyaa barsuume amma adabbiin lamaanuu bareedaadha beeki. Ka mucaa sagaleetu sa'uu sunillee bareeda. Ka nama 10 nyaachisullee bareeda. Isa nama 10 san ramadaana keessa lamaanuu sii fudha bakka tokko. Waan ka'eeriti waan ta'eef. Mucaallee sagalee sii ta'a. Kizanis. Miskiinota. Jechuun dubartiyyoo wal keessa maka shari'aa si jala bada waan ta'eef dhiira qofa si lakkaaya. Abdii Muktaar 4, Hamzaa 5, Rammee 6, nama 4 birallee itti dabalee dhiira 10 jechuun miskiinota Kaayiroo jiran kana 10 guyyaa tokko lulluuqqachiise. Hayyee taate lamaan fudhattee argaa jechuudha. Lamaanuu fudheera. Miskiino Isaak Zeynu kuno koomenti jalatti hin beekani baruu warri koomenti miskiinota biyya kana jiru. Isaak Zeynu 7 kabira eenyuun dagadhagaa'es. Abdii Muktaar, Hamzaa, Rammee, Isaak, Reedii, Abduusee, Mubaarakiin namni sadi kabira miskiina biyya kana jiru. Tamaam Huseen 8 kabira. Bakka nama dubartii addatti nyaachisifatii fi waan ofii kushiinaa hojjetan achumaan illee dha. No, Fatiyaan haftaamidha. Fatiyaa miti. Waan ofiitiif makii yoo taate malee. Haadha faadhatiif makii. Oroo Girtar maatii shoo. Dhiira irra baay'ataniiti shamarranii bikaa hin ta'u. Maaliif beeyta amma ati nama sheekati. Sigalee. Ijoolleen amma gizee kunni miskiinan kunni waame dubartii kana harkaan qaqqabatan. Shari'aa balleessan. Hin ta'an jarri dhiira qofa. Eshi? Hojii kuma keenyaan. Haati faatee dhiira nabiilaa ilaalaa faatee ijoollee. Haati faatee dubartii dabar. Wadalloon shorbaa gizee garaa quufe dhungoof itti fiiga. Sadaqaamaa balleessan mucattii jala. Inde. Uummanni marate haadha faatee. Laa ishee riyaad miskiina miti nama guddaadha. Nama sheekati. Warri haadha faatee jettan noo. Hin taatu haati faatee. Inde. Hayyee. Gaa'is meeqamne bar. Asli gosa sondayin kan jalqabaa sammee sagalee naaf ta'e. Lakkoofsa gurbaa naa ergi keessan yookiin tiktookii isaa. Ayyaan lakkoofsa keessan hin qabu fooloo walirraa qabna keessa siin barreessanaa deebisu. Lakkoofsa mucaa naa ergi jedhee bara illee keeti miti. Ayyee. An shari'aa godhaa yoo bara online irratti malee keessan naa jirabiin dubbisu. Laala online marraan guuta. Maal ta'e mucaan? Mucaan akkana odeeffannoo dhagayetti naannoo waggaa tokkootiif akkasiitii erga dhibamuu jalqabee lafa dha'e mana arabaatitti. Inna sababa sadiitu baqqaachuun qaamni isaa malee nama socho'uu hin danda'u baay'ee sana ibsateera. Paralaayis ta'e? Ani hin beeku wallaahi waan hin beekne nan dubbisin paralaayisii hin beeku boonu. Jechuun paralaayis ta'e jechuun qaamatu iyyuu yeroo tokko akka waan laamsheetti deemuu kan jira paralaayis jira.
beektaa ani sababiidhaan itti dhaqeetoo hin dubbisnee wayiitu jiraat jalqaba irratti awwal midhaa suudii jiru tokkotu laxxafi viidiyoo isaadha. Kazaan kara keessatti isa dubbisee lakkoofsa namichaa irraa fudhadhee ittiin haasa'e jechuudha. Kazaan ittiin haasa'ee jedhee inni illee akka dhukkubsateeru viidiyoo kanneen isa argee waraabellee naa ergee naannoo kooda daqiiqaa 20-15 wayii deemsisa beektaa anarraa bootaa jechuudha. Garuu dammoo kazaan mee lakkoofsa nama ittiin argadhu nama dhiyoo jiruu jedhee gaafadhe beektaa. Awwalilleen kan naa kenne lakkoofsa sayyoonan seefii godhee ilaalu lakkoofsi sun bilbila koo keessatti duraan bilookii jala jira. Sababa saniitiin anu fi kooti dhaqee to'antiin hin taane namni sun namaa na fedhu taa'u kan namaa na fedhen taawaan ta'eefi yoo ilaalu lakkoofsichi bilooka jala jira duraanuu namaa na wajjin haasa'anii. Sababa saniitiin ofii koo hin dhagne garuu namichi sirriitti dhukkubsateera ani sirriitti. Gaafa fayyaa qabu si jana janii bilooku firaa godhunootu. Bomboliyoon haa kenna gaayis ammoo hedhee adaboonillee gaafa fayyaa qabu si jana janii bilooku godhunooltu bannaati shayii eebada. Ilillee guran. Bilookii jala jiru. Nama naannoo saasaan jirutti sanitti malee inni nama musliimadha. Namantini miti. Nama lakki walaa. Ilillee guran nagaa gaayis maa musliimni jana janu. Akka musliima jana janu jira. Jana jantanaan musliima jana janen beekuka. Ashi. Abqaasiyaa mumal jedhanii yoolle. Ayye. Baqqaash. Adabbiin ammaa moo 500 mu'amara kun qabu. Kadhumaati waan ta'eef. Deemuu waddanii gaayis. Girulloo deemuun hidhu. Ummata kee nama 1,000 osoo gawwaadha nama 800 hanga 1,000 jidduutti naaf uummanni kee qaaliidha bara. Ijoolleetti akkana siin jaaladhu maanu. Amma bannaati shaatee shinaa jedhe kaansi fuudhuu barbaada sumayyaa seenna bakka namooti sullee dida inatti hinaafanne. Baay'ee si jaaladha jaalala keetiin bakka onneen na dhukkubaara. Asliyu. Nagaadha akkam. Baay'ee dhugaa rabbi jaalala keetiin. Miidhamaa jira malee. Qursii maal nyaatte? Lammii. Muuzii tuffaa wal keessa dha'ee nyaadhee. Lafee naan jajjabaatuuf waan si fuudhu hedduuf. Kijibaa miti wallaan hin kijibu. Bura dhuguma. Saanii keessa nyaadhee bara hin sobu. Sobni haraama bara. Si garsiisaa? Kono. Argitee? Hin sobu bar nama qubna garanyaadha. Nama gisee si jaaladhe siin jedhu zaatis firuu bakka. Ingiliffa amma osoo ingiliffa beekte በጣም ከባድ ነው በቃ ውሸት የሌለበት ነገር ijoollee dhugatanii deemaniira. Amma isin moona bakka ከባድ dhufe lammiifaa azeen. Warri kabbaad Maa kolfite qoon? ani dubartiidha. Dubartiin dhiira qaxaqqatuu qabdi hadiisa kamtu jedhe. Dubartiin laaftudha jajjabeessa. Qooyi ati garuu kaarruu qabda bar. Amma anaafata osoo wal fuune bareeda bar. Ani daa'ima. Meeqa umriin kee? 13. Somni haraama. Qaraaneeti kan. Haraama dhuguma haraama. Maa ta'u dare? Umriin dubartii kun olitti kuusiina. Ijoollee toksiikii kanarraa kana hundaa 18 gadi hin qaban gaafate naannoo. Ayye. Waannaa nagar fikir nu akka warri soddaa baanu dhiisi. Uumaa rakkoon hin jiru. Anuu gaafii natti ta'u beektaa beektee baay'ee. Shariyaa Islaamaa keessatti beektanii manni isiniin kun jechuudha. Batalaa warra ilmi jabeeffatu sun ta'an isiniin jechuudha. Infuuna nuti shariyaa hanga afuriin wayyamee jettan. Hayyee jenne warroota amantaa sirriitti jabeeffatee beekuun isiniidha malee jechuudha. Kana
akka xiyyaata lafaa jechuudha. Eebane waan. Garuu dammoo hanga shari'aan afurii eeyyamtii jettanii too waa'ee shari'aa takka lama sadii afurti jettanii dubartiillee hin hawwitan. Garuu wanti isin ajaa'ibu keessatti shamara umuriin isheedhaa fakkeenyaaf waggaa 28 taatee shamara umurii 50 fuutan. Waggaa 30 taatee shamara umurii 15 hawwitanii jechuudha. Erga shari'aa si eeyyame okey afuris fuudha. Garuu dammoo jechuudha ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam yoo Khadiijaan umriin ishee guddoo isaan xiqqoo ta'anii kan fuudhan. Yoo Aishaan umriin xiqqashuudha isaan umrii isaanii guddaa ta'anii fuudhan. Maaliif taada akka isaan fuudha saniif fuune shari'aa maal godhii eegdanii maaliif nama umriin dheeraadhaan fuune sin gaafii fi warra dhiiraa jechuudha. Amma gaafii kan namummaatti beektu si deebisa. For example, haadha Faaxee fudhadhu. Haati Faaxee nama umriin isii 85ti. Wayyoo nafitti waa'ee nama narraa dhiisi sareen nyaattee fi nama najjeessu. Namaami kun as jirti kunoo wajji galla kilaasii keessa jirti as jirti. Hamataa hin jiru. Hamatu miti. Nama umriin isii 85 80. Hamzaa yoo fudhatte Hamzaan dargaggeessa umrii 25ti. Rabbi ufiiti jecha ala sunnati warra rasuulii janajjanee Kuweet irraa fidee kunu amma fuudhuuf qaadhimataa. Maal balleessine meenu? Warra ati beektu himana kabirallee baay'ee jira jechuu barbaadeeti. Obboliin naa kenna. Reefmo Omara koka bo wal moanulle wal jana jira waan ta'eef atillee nama waatu tiyya ilee si mo'atu tiyya la wada fiiti jechuun waan sibil cheeffataa jiru. Guys! Amma reefillee si mo'adhe amma kana yoo si mo'adhe anan si adaba lammii kiyya gara toomi wallahi as kabbar keenya koona qaxaqaxaa tokko jala ta'anii. Lala ada bisi mada arusi mo yang pakai gitu rakata gargaru jalatta rakata gargaru jalatta nama akka rakata gargartu si ada be made wan masih mada aruju make si ada be nama gargaru wan jalattu wantoota akkasii ani sudamu wantoota ani danda'u amri naaf laaf amma ati anatti jaartii lammaffaa heerumuu sitti ulfaataa sume maaliif kudi dabar namo waggaa 27 barate doktorii alamaa kana argattee mo'ati carra qabeetti dabar anuu jaalala si gaafachuun doktorii alamaan jenne Masih dokter. Masih ada Baish. Anam beko ada. Komentiin abarreessa. Inni amma mucayyoon obboleettii seenaa takka mi'aa jiraniin as jala komentii godhaa jirti. Ameerikaa jirti. Suuqii na dhageeffata suuqii seentee waa bitachuu jechuun warri suuqii sanii na beeka faranjiin. Doktorii alamaa hoos hin jedhu sobaame. Amma ijoollee feemasii biyya keessa hin jiru Dubaay jiran kana araba meeqa wajji gisee taphadhu namni tokko hin beeku. Amma osoo gaddaatee kararrate. Tayyib am doktorii alamaati bar suma dhugaa sitti hima. Amma Nasrii keessan faa Abbaa Giddii Kiyaar maxarqishoo kaniin namni tokko arabni hin beeku ana faranjiin na beeka. Araba bira sare. Si dhufan. Silkii mee madami biyyaas beekama dayii irra jirti waan ta'eef dhiyaachaa jirti karaa kaayiroo kana dhufuutti doktoruma alamaa barbaadaaf jecha karaa keessan kan. Rabbi nagaa naa hiiku. Du'aa gooneef. Amma maal yaada bareen? Hara cabe ati waan naala cabse. Wanta naada. Anoon beekaa. How are you? Naiga.
Adabbii tokkoffaa haadha seenatii firendi waliin qabdanii tiktookii itti dawwaltee piraanki goota yookiin barreessitee fi an abbaa manaa kee jaaladheera eeggadda gisee inni ayfoon sii bitu argeera jaarsa gaarii qabdaa dhiirri akka isaa hin jiru nu gayaa shari'aa nagaa afuriitii jetteeni itti dawwaltee piraanki goota. Piraankiin hin jira homaa rakkoon qabu. Amantiin teennallee wal taphachiisuu hin eeyyamti. Adabbii tokkoffaa hin barreessitaaf keessa. Hayyee. Arguu qaba. Nama nan ijoollee nani wannan hin jala jennee fayyee taate sibu. Qixaati dabar. Hayyee. Gizee haasawtanii geessitan miira isii hubattee kaatee adabbiidhaa itti himii jetteeni dhaga'uu qaba. Dhugaa ta'uu takka jedhin barreessitaa. Adabbii lammaffaa mootu mucayyoo si bira jirtu san. Wallahi namuna bira hin jiru amma deemaniira. Hin dhufaniire hiriyoonni keenya jiranii. Hin nuftu. Arabbii maal si adabare? Eenyu wajjin galtati maa? Arguun barbaadu. Hayyee. Hin jirtoodha. Adabbii lammaffaan homaa rakkoon qabu tamareef akkana fuula biliqqas goone no hiriyyaa ta'e ta biyya galte Sumayyaa Sumayyaa dawwaltee fi jechuun osoo Ramadaan hin kalaa'in kaardiidhaan ka ofii hiriyyummaa miti dawwaltee fi baga nagayaan biyya abbaa keetitti galtee Ramadaan kariim hiriyyaa tiyya qaaliif gaarii jettan kaardii itti guuttattee ka qixaatiin iyyattee iskiriinshuut gootee gizee biraa gizee wadhaa garin agarsiifte daqiiqaa tokko itti haasoftee sirrii nagaa gaafatte. Sadaffaa barbaaddaare sadaffaa yoo barbaadde kaayiroo dhuftee natti heeru. Hayyee qixaatii lammaffaa fudhadheera. Itti dawwaluu moo? Iskiriinshuut gootee akka carraa gaaf laayif irratti wadhaa garin agarsiifta beek. Wallahi bilbilee keechamu siifan ergaaf jiru. Ayyee. Dubaay akkami? Dubaay samooni dhufu? Achi rakkoon hin jiru koottaa. Garuu Dubaay fi Kaayiroon gargar ka. Taateen Dubaay dhuftee yoo harkas hin jabbattu waan ta'eef. Dubartii manaa bichaadha kan dhufan. Sumee koo ati nama hunda akkuma keetitti ilaaltaa? Akkuma gaggaariin akka keetii jiru bar durriyyeen surreen deemullee jira Dubaay keessa. What happened? Burreedha namni addunyaan tun burreedha gaariin jira badaan jira namni rabbi ofii sodaatu jira kunis jira kanaafi I think you are to be hundi isaanii nama salaata ta'uu danda'a warra irraa keetii kan mootu halaaluma yoo arge akka tiisisaa bararee namarrallee bu'u jira biyyuma hunda keessa jira kun Dubaay qofaa amma biyya kana keessa warri hijaaba godhatu jira warri surree hiyyaa'u jira. Mootummaan Dubaayuu gabaaseera. Hin bayinaa jedhee moo? Shusma ijoolleen keenya akkan tirii taatu. Akka surreen hin deemne. Kaa isaan biqilaa dhumaanii? Mootummaan jedhin ofumaaf isaaniiyyuu hin deeman ijoolleen keenya. Wala konsartii hin deemanii, wala sargii hin deemanii. Bakka jechuudha dhuma ta'an gisee hundaa miskiina ijoolletti. Maasumee koo birrii miti kopheen hundirraan dhumne konsartitti barana ijoollee. Warra akkasii koo mootummaan galcheera warra nagaa bichaa jira. Ashii bakka. Saalfadha sirroo dhaabbachuu.
Garuu ijoollee baay'ee osoo koonsartii deeman maallaqaa miti caammaan warri irraa dhume baay'ee jira. Yoo amma dhooggame hin beeku malee duraan barreen gaddaafa warri caamman ibi caamman jalatti dhume gaa'is mo'atamne ka seenu eefik seenaa fidime seenaa kootu karana amma barumsaa dhufte dadhabdeerti amma ol seente bakka asitti haa toluu guyyaa gaarii qabaadhu obboleettii tiyyaa inshaallah rabbi waan hunda si haa laaffisu amrii jabaatee hunda rabbi si haa laaffisu lakkoofsa guddicha na arge hayya ammas rabbi si haa milkeessu amiin du'aa nu godhe wallahi baay'isee moo abboo sumayyaa teenna hin qabaa hin danda'a rabbiin waan hunda si haa laaffisu amiin amiin waan ati yaadde miti ta'ati yaadin rabbi siif haa ta'u rabbi akkuma karaa ofii amantii filatamtuu kan irra si deebisa irratti galsi haa dhaabu duraa duubni kee haa bareedu amiin bakka fixe ka aganuma ani sheeka guddaa miti ijoollee milkaay wallah ayi si jaalanna sumayyaatiin adabbii sirrii adabbii jijjiirin jiraa jira la inta walla adabbiin tokko hanga sadiiti maal anarratti takkitti bichaa murteessitamu ati anaaf adda bar waan si jaaladhuuf la antaatu galatoomi hunduu mana jaalatu walla yalla an jaalala addaa sii qaba bar ila takka hanga sadii naaf kenni obboloota kumaa gadi hin ta'u waan ta'eef adabbiin kuma na dabarsiisan gaa'is saabbiin haa godhaa hundi keessan yookaan an qara'a yookaan gaafii na gaafadhu yookaan waa'ee dhimma amantii nan ilaallatu ayyee wannuma biraarra gaafii na gaafadhu si fuudhuu barbaada gaafiin kiyya si gaafadhee bar si fuudhuu barbaada ati yoona na dabiritan isin adaba obsesiifaate adabbii fudhadhu tokkochumsa yoo fudhatte dafi gaa'in saabbiin gootanii ayyee adabbii lammaffaa moo waan naa gootissitti moo guyyaa har'aati irraa qabe hanga ji'a jaatti yoon qoraana buuse silkii ayfoonii si gubete yoon qoraana buusin natti siibita doolaara 1700 normaali naa bittamu forjirii miti ormi kalee kulaaliitiidhaa gurguree olee bitaa ani mootuu ka iPhone lik ati akka tiyya taatu barbaada barsume si adabeera ya maqaa darbeera ya hayyee amma sana hundeellatee januma doolaara 1300 silkiin doolaara 1300 jedhani bar eessaa fidan doolaara 1300 wallahi tole jedhii na gargaartanii hayyee akkana goona adabbii lammaffaa hayyee best of 3 haa ta'u tokko tokko ol mooyanne abbaa amma kana moo'e adabaa ka iPhoonii sananillee qara'uu waan barbaaduuf itti walii galla go taappii godhaa hundi keessan maara koo qaba iPhoonii yoo siin binne eenyu bita gaa'is taappii naa godhaa ila bannaa taashu taappii naa godhaa amma anaa miti ana dabbiin fudha beeysa waadaan diiguu ijoolleen hin beekanii atin adabamtu barra koon kee
Adabbii seera fudhu. Adabbiin ana ta'uu taanan nan adabama wallaahi. Amma ishii yoo siin jedhee booda bakka sadiitti hin argamne gaarii miti beektaa. Guys, hundi keessan taappii naa godha. Taappii naa godha hundi keessan. Hundi keessan taap naa godha. Taap godha hundi keessan. Taappii naa godha hundi keessan. Taap iskiriin godha hundi keessan. Yallaa sabaan leellisaa taap godha hundi keessan hin taa'ina. Dhibba afur galanii barisaan. Namni kumaa kun yeroo sadi sadi qofa sirkee yoo tuutan kuma sadii taatanii ba. Amni nama. Shabaab. Wayi na ijoollee kiyya kana qubni isaanii dhukkubanatti fakkaatee badabba subhaana. Namni hundi taaptaapin isin mo'ataa qaba. Maaliif gisee hunda mo'atamtu sirna namni kudhan laalu isin mo'ata. Namni kumni laalu isin mo'ata. Namni 500 laalu taaptaapin isin mo'ata. Ufii nama hagana baay'atuun as teettan. Hin dabbara baal. Wallahi hin dabbara. Namni nama 100 takka laalu illee ijoollee kiyya nama 1000 mo'ata. Amma nama 200 as teettanii achi namni I think yoo xiqqaate nama 1000 caalu isin mo'ataa jira jechuudha. Dhibbaan osoo caalta. Sheemidha. 50 naa kenna. Moraalii keessaniituu gaarii miti. Bombolino guutaa 50 darba. Bombolino. Nabil, welcome. Angistiki. Haa mooyannu bakka adabbii seeran trippiliidha. Mooyannee adabbii seeran itti kenna. Maqaa ijoollee jala jiran akka Nabil akka sabaan leellisaa kanneen eegaa wallahi namoota gurguddaan hordofu kun isin taallabanii maal ijoolleen asli kun Gondar irraa dhufanii taa'ee si ilaalaa namni gurguddaa. Trippiliidha guys. Nu biraa kutte guys. Ara trippil no. Shageetti ya bareedu dhufte meenatti kootu jala taree fikirii ko. Guys inni qabna taap godha hundi keessan. Wallahi. Jabaadhaa amma dhaqqabna. Taappi godha hin dhaqqabdani. Taappi yeroo sadi qofa sirkii tak godha hundi keessan hin dhaqqabna. Dhaqqabu kaane jabaadha. Dhiiba dhaqqabu kaane guys. Dhiiba ofirra. Dhiiba dhaqqabu kaane. Inni kun argitanii. Dhaqqabu kaane jabaadha kuma tokko qofa noofe. 500 taane. Alfiyaa ko jabaadha kuma takka qofatti galchine ofirra. Kuma takka galchine jabaadha inni kanaaf jabaadha isin jedha baran. Jabaadha haizu olin darsi batro. Taappi gora. Silkii qata dhaqqabu kaane. Kiyya uummanni qaaliidha. Kiyyallee qaalitti qaalima bakka qubatu dhukkube halkanii guyyaa laayivii ruhee taap godha yaani miti. Fikir mucaa arsii thank you wallah. Fikir thank you very much. Gafaa. Oh my goodness, thank you. Ani akan imuan. Moya sabne? Sabab doktor ke moya sabne? Ay. Moya sabne? Kuma shani nubira baat. Romia, thank you. Fikir mucha RC, thank you. Thank you very much. Motora amale lagga ulu hafta bi motora rukare rujana jiru rabbi hafir. Tarte. Wai charra ke. Luga gara to fikir. Thank you undi kesano galato ma polota kya kali. Ay Nabil okay. Amma ikata gar. Ay Nabil. Rafa jirta bangisti. Tibba shani kana Nabil rata dankare tunture. Sila wolki da ture bar.
kuma lama kuma dhibba shan silaa bareeda turedha. Kuma shan hundi keessan qaale wanto ayyaama qoosaa miti adabbii kananis madhas Oke, adabbii dammoo wantu basiin madaalamsin jedha. Takkaffaa irratti nama wayita chaarjaa kanatti ilma dhiiratii waggaa tokkoof dhibamee baay'ee dhibamee rakkataa jira.